Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Qulqulluu, qulqulluu, qulqulluu Waaqa jiraataa, samii utubaa malee kan dhaabde, dhidhima galaanaa taakkuudhaan kan lakkoofte, addunyaa guddittii kana bishaan dhangala'aarra kan diriirsite, arjummaa keetiin uumama hundumaa kan soortu, biyyoo kufeerraa nama kabajamaa uumte, lammees immoo dhiiga ilma keetiin deebitee kan bitte, Waaqayyo Abbaa, nutti kan firoomte Waaqayyo Ilmaa, yaa'ii hafuuraa guddaa kana kan eebbiste Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, qulqulluu Sillaaseedhaaf galanni oqubni teessoo isaa Aariyaamitti Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baga geessan. Kabajamoo ergamaa araaraa Qomoos Abbaa Siinodaa Urgaa walitti qabaa waldaa guddaa kanaa, kabajamtoota hojii raawwachiistota waldaa duuka bu'ootaa, miseensota waldaa duuka bu'ootaa, hayyuulee mana kiristaanaa, barsiisota wangeelaa, faarfattootaa, fagoorraas dhiyoorraas akka kanniisaa gaagurri ishii jalaa tuqame ulfina Waaqayyootiif, oolmaa Waaqayyootiif galata galchuudhaaf kallattii arfanirraa galma kana keessatti kan walitti qabamtan ijoolleen Waaqayyoo, miseensonni waldaa duuka bu'ootaa, aanteewwan waldaa duuka bu'ootaa, amantoonni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa marti keessan maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Akkam jirtu? Galateeffamuun amala isaatii kan ta'e Waaqayyo irra daddarba keenyaa fi akka keenya osoo nutti hin lakkoofne guyyatti har'aa kana umurii keenya irratti ida'ee bakka kufnee nu kaasee bakka fagaanne nu dhiyeesse cabaa fi madaa lubbuu keenyaa nu suphee nu fayyisee asii waan nu ga'eef maqaan isaa kan eebbifameef kan galatoome nuuf haa ta'u. Araarri qulqulleetti Dubroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa, kadhannaan qulqullootaa hunda keenya waliin haa ta'u. Jalqabbiin kee xiqqaatus xumurri kee ni baay'ata. Kitaaba Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 7 gubbaa sagalee jiru ka'umsa godhanne daqiiqaa muraasaaf waliin turra. Waaqayyo Hafuura Qulqulluun isa fagaate dhiyeessuun, isa dhokate mul'isuun amala waaqummaa isaa ijaa ta'eef ana dadhabaa garbicha isaa sagaleen gara keessan ittiin dhiyeessu ogummaa akkanaa laatu, isinis immoo jecha dhageessaniin akka ittiin fayyitanu, akka ittiin fayyadamtanu Waaqayyo Qulqulluun anas isiniinis kennaa Hafuura Qulqulluutiin nu haa deeggeru. Mee hundi keessan sagalee kana mee lapheedhaan amanaatii jechaanis dhugaa ba'uun barbaachisaadha. Jalqabbiin kee xiqqaatus jedhame xumurri kee ni baay'ata. Jecha kana Baldaadoos kan jedhamu Riyaa Abbaa Obsaa jedhame bara kakuu moofaa Waaqayyoon namoota Waaqayyo ijarra buufatu keessa obsa isaatiin immoo rakkinaaf dhiphina keessa jirru akka isa fakkeenya godhannee ittiin obsinuuf bara dukkanaa sana keessaa nama Waaqayyo kaase keessaa Iyyoob kan jedhamu. Baay'een keessan nama kana gidiraadhaan beektu kitaaba qulqulluu keessatti. Guyyaa ijoolleen Waaqayyoo dura Waaqayyoo galataaf kadhannaadhaaf dhaabbatanii, seexannis immoo ijoollee Waaqayyoo waliin dura Waaqayyoo akka dhaabbate kitaabuma kana keessatti kaa'ameeti jira jechuudha.
Iyyoob hiriyoota sadii qaba ture. Hiriyoonni isaa sadan rakkoof gidiraa Iyyoob irraa ga'e irraa kan ka'e baay'een isaanii Iyyoob irratti jecha hamaa dubbatu turan. Iyyoob maaluma balleesseeti maaluma taanaan Waaqayyoon akka kanatti Iyyoob irratti dheekkame jedhanii gidiraa Iyyoob irratti ga'e irraa ka'anii Waaqayyoon dabaa hojii isaatii ilaalee Iyyoob irra kana taasise yookaan kana geessise jedhaniiti jecha hamaa afaan darbanii Iyyoob irratti dubbatu turan. Sanuun modhii isaatii qaama isaa kan taate haati warraa Iyyoob illee Waaqa akkatti si dhiphise kana haga maal si godhutti eegdaa silaa si madeesse silaa si raammeesse silaa namaa gadi si taasise abaarteen duutu'oo ittiin jette. Waan gaarii Waaqayyoon biraati akkuma eebbaan fudhanne akkuma galataan fudhanne hamaan immoo yeroo nurra qaqqabu kanarrattis Waaqayyoon galateeffachuun barbaachisaadha. Qulqulluun Phaawulos gaddaafis gammachuudhaafis arguudhaafis dhabuurrattis Waaqayyoon waan maraafu galateeffadha akkuma jedhe Iyyoob gidiraa keessa taa'ee nama galataati. Waaqayyo hunda keenya bara jireenya keenya obsaanii nuu miidhagsee arraba keenya immoo galataan akka nuuf guutu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa Iyyoob jireenyi ilma namaa qabsoo cimaa akka ta'e hiriiras immoo akka ta'e Waaqayyo seenaa namaa jijjiiruu akka danda'u dubbateetu hiriyoota isaatti deebise. Seexanni waan isin ajaa'ibu kallattii arfanirra deemee nama hundumaa ilaalee Iyyoobiin isa arge yaa Waaqayyoo lafa hundumaa waliinan ga'e. Laalaa seexanni kallattii arfaniinu kan inni imalee fi gaarummaa namootaa tola namootaa gaarummaa namootaa Waaqayyoon fuulduratti dubbachuuf yookaan agarsiisuuf odoo hin taane gufachiisuuf ture jechuudha. Iyyoob balaa ammanan jedhamne akka qaama isaarra ga'uuf seexanni shoora olaanaa tokko raawwateera. Balleessuudhaaf seexanni humna qabu hundumaa fixatee Waaqayyoon dura dhaabbate. Sirumaa iji seexanaa waan gaarii ilaaluu hin danda'u. Qajeelaan seexana biratti daba. Miidhagaan seexana biratti fokkisaadha. Dhugaan seexana biratti soba. Gaariin seexana biratti hamaadha. Kanaaf maal jedhee yaa Waaqayyo nama tokkoon naanna'ee dhabe namni si galateeffatu namni akka garaa kee hin jiru jedhee Waaqayyoon duratti dubbannaan garbicha koo Iyyoobiin hin argine yoo jedhe Waaqayyo. Inni Iyyoobiin ilaale Waaqayyo hunda keenya nu haa ilaalu. Nama gaarummaa qaba. Iyyoob bara sana odoo hin himataminiin fuuldura odoo seexanaan ammeenyi isarra hin ga'iniin fuuldura Iyyoobi bifi isaas gaarii ture, qaamni isaas guutuu ture, maatiin isaas qabeenyi isaas guutuu ture, fardeen isaa, gaalli isaa, hoolonni isaa, re'oonni isaa, loon isaa lakkaa'amanii dhuman turan. Gumbii isaa keessa midhaan guuteera, qaama isaarra fayyaan guuteera, mana isaa keessa ijoolleen isaa guutaniiru, humtuutti hin hir'anne. Dhuma irratti seexanni Iyyoob kan inni si galateeffatu maalitti hir'iste odoo itti hir'ateera ta'eeti seexanni Iyyoob akka hin galateeffanne Waaqayyotti hime jechuudha. Waaqayyoon immoo laphee Iyyoob beeka. Namni fuula ilaalaa Waaqayyoon immoo keessa ilaala. Saamu'eel raajichi fuuldura Daawit maatii Daawit yeroo dhaabbate Aminaadaabii fi Eeliyaabiin fuula isaanii ilaale Daawit isa daa'ima sana akkuma inni dagate. Sanuu immoo Daawit ija raajaa Waaqayyo Saamu'eel qofaan odoo hin taane ija maatii isaatiin illee nama dagatamee hoolota eeguudhaaf tikeedhaaf ba'ee odoo dirree irra jiru leenca luka isaatiin dhiite sardiidaa daggalaas balleessee Waaqayyoon aangoo isaaf ta'e. Daawit namni akkasii kuni faaruu meetii kudhan qabu baganaa qabatee dura Waaqayyo kan dhaabbatu. Daawit hoolota isaa oofaa yeroo dhufe Waaqayyoon kanan jaalladhu isa kana jedhee Saamu'eelitti argisiise. Akka namni ilaalutti Waaqayyoon ilaalu jedhame akka namni ilaaluttedha. Eenyummoon ilaalu Waaqayyo kan inni ilaalu akka Waaqaatti ilaala. Namni immoo akka namaatti ilaala. Namni hoggaasin ilaalu
namni waggaa sin ilaalu akka sin taatan odoon taane akkuma miirri isaa sattimeetti sin ilaala. Yoo keessi isaa sin jaallata ta'e cileedhuma keessanii wajjin hin bareedda siniin jedha. Yoo immoo keessi isaa sin hin jaallatu ta'e yoollee abaaboo birraa fakkaattan, yoollee akka warqee calaqqistan, yoollee akka wayinaa mi'ooftanii namni isiniin ofirraa sin dhiiba jechuudha. Waaqayyoon garuu ija waaqaatiin ilaala. Inni ija isaatiin nu laale ija hamaa bira nu dabarse har'a immoo galma kana nu goote galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Ija eenyuun nu laalanii isiniin jedha? Iji waaqayyoo xiqqaa guddise haa jiran. Iji waaqayyoo simboo namaa laata. Ija waaqayyoo keessa namni gale ija namaatiin hin badu. Ija waaqayyootu ilaala Iyyoobiin argitanii. Iji seexanaa garuu gaarummaa Iyyooba ammeesseetu waaqayyotti agarsiisa. Odoo qabeenya isaarraatii irraa mulqita ta'e Iyyoob akka sagalee isaa sin galateeffatu. Iyyoob qabeenyi isaa guyyaa tokkotti mitiim labsuu ijaa keessatti harkaa dhume. Qabeessa kan ture battalumatti hiyyeessa ta'e. Dubbiin biyya lafaa kanaa ijoollee waaqayyoo fixeensa ganamaati. Fixeensi ganamaa haga ba'aa biiftuurra aduun itti baatutti kan inni luka nama jiisu. Aduun itti baanaan fixeensa akkuma harca'u jireenyi ilma namaas, humni ilma namaas, taayitaan ilma namaas akkasuma harcaateedha. Abaaboo dirree irratti nu fakkeessa waaqayyo. Ilaalaa abaaboo dirree irraa. Isaanii yeroo muraasaaf jiraatanii akkuma harca'anii miidhaginni keenya, qabeenyi keenya, humni keenya biyya lafaa kan irratti harca'a. Qabeenyi harca'an immoo samii irraa qabna. Mootummaa sanaaf of qopheessuun tuuta akkasii kana keessa seenanii hojjechuun inni kun immoo kennaa guddaadha saba waaqayyo. Sagalee waaqayyo waliin jirtu. Waaqayyoon hunda keenya waliin haa ta'u. Qabeenyaan Iyyoob akka ija namaatti amma hedduudha. Qabeenya isaa kana wajjin seexanni isa laaluun barbaanne dhaqee waaqayyoon duratti isa qore. Dhawaataanii qabeenya isaa harkaa mulqisiisee yaa waaqayyo situ naaf kenne, situ narraa fudhata. Ajjeesaaniif kaasaan, deegsaaniif badhaasaan sumadha. Kanaafis galanni siif haa ta'u jedhee Iyyoob. Isa ta'e kanaafuu galanni eenyuuf haa ta'u? Maal ol kaasaa? Waldaa duuka bu'ootaa keessatti waaqayyoon waaqa galataa ta'uu isaati himama. Duuka bu'oonni waaqayyoon galateeffachuudhaan, oolmaa waaqayyoo odeessuudhaan dachee akka hadhoofte kanaa akka dammaatti mi'eessaniiru. Dachee cilee fakkaattee gurraachofte kanaa akka urjiitti addeessaniiru. Waaqayyotti wanna kooluu galaniif abbootiin keenya darban sun. Iyyoob qabeenya isaas dhabe sa'a keenya waliin deemuudhaaf. Qabeenya isaa dhabe, fayyaa isaas dhabe, waan hunduma irratti guddina waaqayyoo labsuu jalqabe. Waan hunduma irratti waaqayyoo guddaadha. Eenyutu guddaadha? Humna keenya caalaa, qabeenya keenya caalaa, beekumsa keenya caalaa, isa nu caalu caalaa waaqayyootu guddaadha. Guddina waaqayyoo Iyyoob labse. Iyyoob hundumaa dhabe waan isin ajaa'ibu dhuma irratti qaama isaatirraa dhume. Qaamni Iyyoob madaadhaan rukutame. Hiriyoonni isaa, maatiin isaa irraa fagaatanii yeroo kana abdiin Iyyoobittuma fufe. Faaruu Daawit, faaruu 24 lakkoofsa 3 gubbaa irratti hoggaa laallu namni waaqayyoon abdii taasifatu gonkumaa hiillee ya'u jedhamee barreeffame. Namni waaqayyoon abdii taasifatu, namni waaqayyoon hirkoo taasifatu kana qofa miti. Raajii Naahom boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti waaqayyo gaariidha, guyyaa gidiraa immoo hirkoodha. Gaarummaan waaqayyo guyyaa gidiraati. Gaarummaan waaqayyo guyyaa iyyuma keenyaa dureessummaa isaatu calaqqisa. Guyyaa dadhabina keenyaa guddina isaatiif jabina isaatu calaqqisa. Guyyaa du'a keenyaa jireenya isaatu himama. Guyyaa dukkana keenyaa waaqayyo nurratti ifaa jechuudha. Iyyoob kana hundumaa dhabe waaqayyoon galateeffate. Sanuu maal jedha Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 14 gubbaa irratti waaqayyo karaa tokkoonis karaa kan birootiinis jedha. Qabeenyaanis itti dubbata, dhabeenyaanis itti dubbata, qeenxeedhaanis itti dubbata, tuutaanis itti dubbata, argachuudhaanis dhabuudhaanis guddina waaqayyootu mul'ata jedha abbaan keenya Iyyoob.
sana qofa miti kanarratti guddina waaqayyo labse waaqayyo karaa tokkonis karaa kan birootiinis ni dubbata ni hojjeta namni garuu hin hubatu idira kana guddaa booda Baldaadoos Hiriyaan Iyyoob dubbatee gadi dhufee kitaaba Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 7 gubbaarra gaafa ga'u jalqabbiin kee xiqqaa ta'uushii xumurri kee ni baay'ata mee jecha kanarra deebinu jalqabbiin kee xiqqoo ta'us jedha xumurri kee ni baay'ata mee isa nu baay'iseef galata fidaame galata fida ijoollee waaqayyoo baay'inni akkasii kuni ija foonii fi dhiigaatiin hin ta'u baay'inni akkasii kun wangeelaaf hiriiruun waaqayyoof bitamuun waggaa 14 dura waldaan duuka bu'ootaa maal fakkaata eenyufaatu ifaajee eenyufaatu gatii guddaa kafalee eenyufaatu daandii kana qulqulleesse yoo jennee namoonni waaqayyoon itti fayyadame jiru baay'ina keenyaaf sababa kan ta'an namoonni hedduun jiru jechuudha kanaaf ijoollee waaqayyo waldaa duuka bu'ootaa gaafa jennu angafoota keenya darban yaadanne miira isaaniitiin amantaa isaaniitiin daandii isaan irra deeman hojii isaan hojjetan isaanii wal fakkaachuudhaaf galanni fulfinni ulfaataa maqaa isaatiif yaa ta'uuti fayyisaaf qorichi keenya gooftaan Iyesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufe seenaa addunyaa kana jijjiiruuf gaafa dhufe Iyesuus Kiristoos maal godheera yoo jettanii muka keessaa filatanii taabotaa fi nama keessaa filatanii gulantaa fi akkuma jedhan waaqayyo namoota hedduu gidduudha bartoota 12 filate bartoota meeqa filate sanuu 12 keessaa tokko gochaa isaatiin seexana sin keessaa tokko jedhe gooftaan Yihuudaan oolmaa seexanaatiif geejiba ta'e yaada seexanaatiif geejiba ta'e gooftaa isa du'a irraa isa kaase isa salphina irraa isa kabaje isa badiisa irraa isa deebise qarshii 30tti dabarsee wanna gurgureef harka isaa waciitii keessatti isa waliin tuqatee kan nyaate Yihuudaan gooftaa isaa dabarsee akka laatu dursee raajii irratti dubbatee jira namoonni 12 kuni kallatti arfan kana ixaan qooddatanii isa haphate akka gabbisan isa fagaate akka dhiyeessan isa abaarame akka eebbisan isammoo namanne immoo cuuphanii akka baay'isan keessumattuu wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti deema addunyaa andaara lafaa hundumaa waliin gaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphaa bartoota koo taasisaa maal koo taasisaadha kanaaf akka baay'isaniif isaanii horsiisota buloodha horsiisanii kan bulan sagalee waaqayyootiin kan horan sagalee waaqayyootiin kan baay'isan hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 tokko kaastanii yoo ilaaltanii bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yerusaalem irratti walitti qabamanii lakkoofsi bartootaa baay'ate lakkoofsa amantootaa baay'ate sagaleen jechi waaqayyoo babal'ataa deeme mee galata fidaa ijoollee waaqayyoo namoota 12 keessa ixaadhaan kan dhufee darbe hafuurri qulqulluun kan isa laale Toomaas bakka Yihuudaa bu'ee inni lakkoofsa bartootaatti makame inni kan maphate kan gabbisu kan fagaate kan dhiyeessu ta'e irratti ida'amee jira bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoos Yerusaalem keessatti baay'achaas deeman jechi waaqayyo babal'achaas deeme jechi waaqayyo maal ta'a deeme waldaa kana keessatti jechi waaqayyo babal'ataa deemu jechi waaqayyo waan babal'ateef lubbuun amma kun kooluu gale lubbuun amma kun booji'ame kaleessa galma xiqqoo tokko keessatti yookaan immoo godoo xiqqoo tokko keessatti walitti qabamne har'a garuu nutu dhiphate miti galmatu dhiphate mee galataa waaqayyoodhaaf fidaa har'a jaalalati iddoo argate har'a mootummaa waaqayyootu bakka argate mootummaa waaqayyootu dhaloota dhuunfate yeroo bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoos Yerusaalemitti walitti qabamanii kallatti arfanirraa namoonni walitti qabamanii tajaajilaa fi bulchiinsi waan isaan irkaa wal faalleessuuf jedhee maal jedhanii abbootiin keenya duuka bu'oonni nuti sagalee waaqayyoo tajaajiluudhaaf kadhannaatti ni jabaanna
namoota ogummaa qabani afurri qulqulluun immoo isaaniin booji'ee isin keessaa filadhaatii fidaa jedhamanii maatiin Isxifaanos filatamanii ba'ani. Guyyaa har'aa kana gaafa teenyee laallu abbootiin keenya duuka bu'oonni hojii babal'inaatii fi kadhannaadhaaf laguu kan itti seenan. Guyyaan kun guyyaa seenaati. Nuti daandii abbootii keenya duuka bu'ootaarra waan deemnuuf har'a abbootiin keenya kadhannaadhaaf laguudhaaf guyyaa isaanitti of qopheessaniin. Aniif isinis wangeelaaf guyyaatti of qopheessinu kanarra hojjechuudhaaf mana kiristaanaatiif dhama'uudhaaf kan barreessinu barreessuudhaan kan lallabnu lallabuudhaan kan faarfannu faarfachuudhaan kan qabeenya qabnu qabeenya keenyaan kan beekumsa qabnu beekumsa keenyaan gahee leencaa ba'uudhaaf guyyaa seena qabeessa kanatti Waaqayyo galma kanatti walitti nu qabee jira. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Jalqabbiin isaanii xiqqoo ture, muraasa ture. Umura isaaniitu baay'ate, addunyaa kan dhuunfate. Kanarraa kan ka'e kiristaanonni bara jalqabaa lakkoofsi isaanii muraasa ture. Bara wareegamtummaa kiristaanonni lakkoofsa isaaniitti haphata jedhameetu yaadamu lakkoofsi isaanii baay'achaa dhufe. Pooliikaarpas kan jedhamu abbaan tokko hoggaanni kufu, tokkichi Phexros hoggaa kufu, Phexros 1000. Phaawulos tokko yeroo kufu, Phaawulos 1000. Giyoorgisiin tokko yeroo kufu, Giyoorgisi 1000. Arseemaan qulqulleettiin wareegamtuun tokko hoggaa kuftu, Arseemaan 1000 bara wareegamtootaa sanuu amantoonni kiristaanaa babal'atanii sagalee Waaqayyoo babal'ate daraan baay'atanii. Bara gidiraa kiristaanonni hin baay'atu. Bara rakkinaa kiristaanonni hin baay'atu. Akka wangeelaan baay'annu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Akkamitti baay'atu yoo jenne seera lakkoofsaa boqonnaa 23 lakkoofsa 10 irraa kaasnee yeroo ilaallu afaan abaarsaa namni qabu Bala'aam kan jedhamutu ture jedha kitaaba. Bala'aam abaarri abaara. Israa'eliin na abaari jedhee mootiin tokko hoggaa isa abboomu isatti naan jette dhagayeera. Mee gaaratti ol ba'een isa Waaqayyo naan jedhe dhaga'a. Mee jedhamee ijoollee Waaqayyo isa eenyu naan jedhuun dhaga'a. Isa biyyi lafaa nuun jette waadanuu dhageenyeerra. Mee gaaratti immoo labaanu kaa. Mee jireenya hafuuraatti immoo la guddannu kaa. Mee jibbarraa immoo jaalalatta guddannu kaa. Mee bittinnaa'urraa immoo walitti qabamnu kaa. Isa eenyu nuun jedhe haa dhageenyu. Mee dhaloonni Waaqayyoon dhaga'u Waaqayyoodhaaf galataa fidu. Bala'aam mootiin abaarsaa maal jedhe beektu? Mee ol ba'eetanii Israa'eliin akka inni lafarraa abaaree gooksu, akka inni saba sana daandiitti hambisu. Bala'aamitti mootiin sun amaanaatti laadhatee ture. Maaloo jedhe? Bala'aamiin duratti harreen gubbaa isaa irra taa'ee jiru, harree gubbaa taa'ee harreen akka namaatti gaafattaa softu lapheen Bala'aam cufamee waan tureef isa harreen akka namaatti taasoftuutu ajaa'ibsiifatini mana jalaa deemuu diddee odooni waan si ajjeesu ofirkaa qabaadde sin ajjeesaatti hin jennaan gara gamoo tokkotti siqatte miilla isaa achumatti walitti qabde daandii dhiphoorra dhaabbatte. Inni maleekaan Waaqayyo ergamaan Waaqayyo inni seefii harkifate dura ishee dhaabbatee jira. Harrettiin maleekaa sana argitee maalittiin jette? Hagaarraa yeroon si tajaajilu akka sammaadheen beekaa'oo jaalladhee miti kan si caaluun na dura jira jette. Ergamaan Waaqayyo Bala'aamiin seenaa isaa jijjiire ija Bala'aam ibseera. Namni abaarsaaf deeme eebbaaf ta'e waan isin ajaa'ibu. Abaarsaan dhufne eebbaan akka deebinu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Gufuun yeroo dhuftan isin argate yoo deebitan immoo buqqa'ee isin haa eegu. Tajaajilli Yohaannis Cuuphaa daandii kiristaanonni irra deeman boolli isaa guutee gufuun isaa buqqa'ee gaarri gadi jedhee qileenis ol ba'e. Wanni hundumtuu qajeele daandiin gooftaa haa qajeelu jedhe. Dhaloota qajeelummaa filate tasitti argame. Waldaa duuka bu'ootaa jechuun dhaloota qajeelummaa filate. Dhaloota daandii abbootii isaa filate. Dhaloota amantaa abbootii isaa amanuu barbaade. Hojii abbootaa isaa hojjechuu barbaadeet asitti argama. Akkuma asitti argamne ni amanna Yerusaalemittis walitti nu qaba. Jalqabbiin keenya kaleessa xiqqoo ture. Har'a immoo kan nu baay'ise ni guddaadha. Borittis amanamaadha. As jirtu ijoollee Waaqayyoo. Bala'aam gaaratti ol ba'ee isa Waaqayyo jedheen dhaga'e. Isa Waaqayyo nuun jedhe akka dhageenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni waan baay'ee nuun jedheera isa Waaqayyo nuun jedhe nuuf yaa ta'u. Bala'aam ilaaleeti Israa'eeli akka urjii samiirraa lafa dhuunfatee argeedha. Mo'aab keessatti sabni Kana'aanitti deemaa jiru kaleessa
kaleessa qomoo kudha lama dhaloota kudha tokko ta'anii Yoosef isa gurguranitti dhaqanii siqatanii dhaloonni Fara'oon inni Yoosefin hin beekne bara dhalatetti sabni Waaqayyoo garbummaadhaan jiraate kunoo kaleessa ayyaanni kabajne kun sabni dhiphina keessa ture sabni gidiraa keessa ture Waaqayyo akkasitti hin jedhe seera Lewwotaa boqonnaa 26 lakkoofsa 13 gubbaarratti sagalee akkas jedhame barreeffame waanjoo garbummaa keessanii isinirraa cabseera ol jettanii akka deemtanu isinin taasisa. Eenyu tollu qabee maaloo eenyu tollu qabee Waaqayyo tollu qabe oolan isin qabere Waaqayyo akkuma jedhe taasise kanarraa kan kee Bala'aam saba sana gaafa laalu sabni sun simboo qaba sabni sun aangoo qaba sabni sun miidhagina qaba faaya qaba akkatti laaleetu wayyoo aangoo Waaqayyo eenyutu bira ga'a qabeenya Waaqayyo eenyutu lakkaa'ee fixaa Israa'el kisa Waaqayyo eebbise akkam godheen abaara isa eenyu eebbise saba Waaqayyo eebbise ana baaruun danda'u sabni kun guddaadha akka jedhe beektu meena waliin jira jecha inni jedhe jecha Bala'aam jedhe kun jecha Bala'aam jedhe du'a isaanii jedhame maaloo dubbadha waa'ee jireenya isaanii iyyuu miti waa'ee du'a isaanii dubbata Bala'aam jiraatanii miti du'anii iyyuu nama hawwisiisu jechaanii jira Israa'eliin du'a isaanii jira ani nan du'a xumurri koo akka isaanii naaf haa ta'u xumurri keenya akka duuka bu'ootaa nuuf haa ta'u xumurri keenya akka warra amananii nuuf haa ta'u akka warra qajeelummaan deemanii akka warra galataan deemanii akka warra lafa gammoojjiif lafa garbummaa keessaa ba'anii Kana'aan ishee aannaniif damma dhangalaastu sanatti akka warra seenanii xumurri keenya akka isaanii nuuf haa ta'u jalqabbiin kee xiqqoo ta'us xumurri kee ni baay'ata xumura isaaniitu baay'ate abbootii keenyaaf dhumarratti ijoollee Waaqayyoo dubbiin xumuraa waan guddaadha jalqabbii irratti Addaamis nama Waaqayyoo ture jalqabbii irratti Saaxinaayelis ergamaa ture jalqabbii irratti Yihuudaanis duuka bu'aa ture mee Waaqayyoon galgala keenya nu haa bareechu abbootiin keenya oggaa gorsanii oggaa eebbisanii guyyaaf ganama namni eessayyuun tura galgala kee xumura kee siif haa bareechuudha galgalli nuuf haa baay'atu galgalli kan ulfinaa nuuf haa ta'u onnee duuka bu'ootaa akka qabaannu Waaqayyoon nu haa gargaaru maqaa isaanii qofa miti amantaa isaanii onnee isaanii qabannee fuulduratti akka deemnu lafa kanaaf eebba akka taanu ijoonni Bala'aam saba Waaqayyo eebbise akka nuun jedhanu Waaqayyoon nu haa gargaaru Bala'aam Mo'aab irratti kan arge sabni sun socho'ee saba galaanni saaqameef ulee Museetiin galaanni rukutame akka gamoo dhaabbate sabni sun oggaa ce'u sabni kondoofaadhaaf loltuu qabatee deemu Fara'oon dhidhimni isaa galaana keessatti ta'e sabni sun kakuu Waaqayyoo baadhatee guyyaa 7 Iyyaarikoo naanna'ee gamoon akka dhadhaa baqee bishaan immoo akka gamoo dhaabbate kan ce'ee fi gamoo dhangalaasee saba seene sana akka nu taasisu nutis cubbuu dhangalaasne hamaa dhangalaasne dhaaltuu mootummaa isaa faarfattu maqaa isaa akka taanu Waaqayyoon nu haa gargaaru xumurri namaa yeroo bareedu gaariidha Waaqayyoon xumura hunda keenya haa bareechu nuti hundumti keenya kitaaba saaqame taane jaalala waldaa duuka bu'ootaa ilaalaa tokkummaa waldaa duuka bu'ootaa ilaalaa tajaajila waldaa duuka bu'ootaa ilaalaa haa jedhamu waldaan duuka bu'ootaa hanga andaara baadiyyaatti qaqqabee jira tajaajilli kaleessaa sun itti hafuufu tajaajila kennaa mana kiristaanaatiif kennu inni guddaan of kennuudha saniin booda qabeenya keenya yeroo keenya humna keenya beekumsa keenya silaannee gumaacha nurraa barbaachisu akka laannu Waaqayyoon nu haa gargaaru jaalala Kiristoos irraa addaan hin baanu jedhaniiru abbootiin keenya duuka bu'oon nutis jaalala Kiristoos irraa odoo addaan hin bahin jaalala isaatiin qabamne hojii mana kiristaanaadhaaf barbaachisu dhaloota kanaaf dhugaan isiniin jenna waan gaarii kan nutti argisiisu eenyu lapheen nama hundumaa hamaa ta'eera ani laphee kootiin qalbii kootiin sodaadheera yaa Waaqayyo na oolcheera Daawit barammaa kana waan gaarii ilaalutu dhabame ijji namaa waan gaarii argaa hin jiru gurri namaa waan gaarii dhagaa hin jiru hin du'ee hin buqqa'ee hin luqqa'ee hin cabee hin kutaa'ee qofa dhaga'amaa jira waldaa duuka bu'ootaa keessatti garuu lalisummaan misoomni fayyinni ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa hangafummaan mana kiristaanaa keenya guddummaa Waaqayyo akka labsamu eeyyama isaa nuuf haa ta'u xumura hunda keenya haa bareechu naa jiraadhaa kabajamaa